anaani lammii koo anaani qomoo koo warri rakkachaa jirtan sooditti hidhamtanii qabsoo jireenyatiif warri biyyaa baatan jireenya gattanii warri nu dhalchanis garaadha jabaatan nu didan dirmachuu lammiin biyya Oromas garaadha jabaattee nu godhatuu diddeemmechuu kaayyoof manaa baanee otuu galman gahin qarxam gootee nu nyaatte gaafechuu rakkorraa baqannee rakkoon simatamne rakkannee baqannee rakkamnee argamne nyaataa fi dhugaatii irraa waakkatamne dandamachuu dadhabnee duuneetu argamne kafanas ni dhabne feestaaliin maramne awwaalchas ni dhabne baafamnee gatamne yakka keenya wallaallee balleessan keenya maali geenuun jedhi gooftaa koo imimmaan keenya laali waan turuu fakkaata malee barri buleetuma darba abshiin rakkataa koo harrumaa fi malee hunduu guyyaa qaba yaa garaa jabaattuu lammii biyya ormaa namni namooma qofaaf kabajamaa bar mirgi namaan qabu gurraachaa fi adii jaarraa bineensi keessa kabajamu keessa namummaa mulqamnee taane bineensaa gadi jaallannee miti jireenya hammaatteef qabsoo jireenyaatu biyyarraa nu oofa warri mana hidhaa Saudii keessatti rakkataa jiru manguddootaa miti bar dargaggoo qofa alattis rakkannee keessattis rakkoodha jaallannee miti fira koo jireenyi qabsoodha rakkoo keessa jirru nuuf hubadhaa yaa firaa nama meeqa du'eem kaleessa nu biraa meeqa lubbuun darbe osoo qonqoof hawwuu meeqa hidhaa jiraan ulfi da'uu ka'u nutis namumaa bar yoo muramne dhiiga baanaa wayi namaa gadi maaliif dhageettii dhabe reeyyi ijoollee Saudii yaa rabbi yaa uumaa imimmaan keenya laali yakka keenya dhabne balleessan Saudi Arabiyaa jireenya mo'achuuf warri baatan biyya jireenyi sammaatee nutti gale dugda nuti jala jirra inni immoo nu gubbaa biyya keenyaa baanee ormaaf taane garba qofaa miti bineensaafis taaneem allaattiif qallaba dhaga'i lammii koo dubbiin akkas taate mana hidhaa kanatti dargaggoon Oromoo meeqaatu maraate inni kun maraate inni kun dhukkubaan wallaansa dhabuudha yennaa lubbuun darbu isa lubbuun darbes jarri alagaadhaa silas dhimman qabu akkuma zibalaa feestaaran maranii bakkeetti nu darbu rakkina keenya argaa maaf ija qabattu iyya keenya dhagaa maaf gurra cufattu yaa warri fuutanii harkaa qabdan aangoo maqaaf biyya bulchuu kan osoo gartanii nuuf dhabdan dirmachuu imimmaan harmeetiif dhiigni qeerroo jigee isin haa maraachu bakkuma deemtutti qunname rifachuu yaa kan rakkina keenya laalaa jirtu afattee irra teessee sireef soofaa gaarii nuti lammiin kan kee takkaa garreen beeknu nyaataaf bishaan gaarii akkam sitti tolee teessee cooma murtakaa uffattee warqii qeerroof qarreen keenya hidhaa Saudii keessaa rakkataa jira jirjiirrateen beeku carqii biyya keenyaa baanee biyya ormaa dhufnee hanqanne kaasaree qeerroof qarreen keenya feestaalii uffataa muffatallee daaree nun nageessan malee nutoottuma jirra iyyinee himachuu iyyi sagalee keenyaa maaf dhabe dirmachuu erga dirmachuu dhabnee u'uu jennee iyyaa duunee gatamaa jirraa baryaa lammiitiyya na dhagaya biyyii na dhagaya bichuu fagoo nu ceesiftaa jennee si abdannee tokkummaadhaan kaaneem si cinaa dhaabbachuu osoo oolteen bulin bifa jirjiirrattee rasaasa qallabdeem dhala keenya kichuu